keessanii guyyaana raakuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baagatti keessanii guyyaana raakuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii. Ifaaji ulfaata jireenya daadama Ifaaji ulfaata jireenya daadama hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadama eebbifamoon martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii fiira fi oolanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaati hayyuu baga gammadanii akkuma kaakayyuu baga gammadanii eebbifamoo martuu baga gammadanii baga gammadanii. Gammachuu keessanii gammachuu keessanii. Eebbifamoon keenya baagatti keessanii guyyaana raakuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii. Muummee akkaawuntiin keenya faayinaansii 3.98 dha. Gammachuu guddaadha dhugaa dubbachuuf kan namatti dhaga'amu. Namni gaafa wanta itti dadhabee fi firii hojii isaa argatu baay'ee namatti dhaga'ama. So anis waaqayyoof galatu milkaa'eeran jedha kanaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. So anis hammanaa danda'ametti tattaaffii fi ogummaa argadhe kanaani uummata tokko tajaajiluuf hawwii guddaadhaan kaka'umsaan qabaa jechuudha. Barataa Abtaamaa Muumaa Fiixeen jedhama. Kan irraa eebbifamee muummee afaan Oromoo fi ogbarruu. Badhaafamuu kootti kan inni natti dhaga'amu keessatti inni guddaan namni cimee hojjete akka inni badhaafamuu danda'u na amansiisa. Gara fuulduraattis akka cimee hojjedhuuf carraa guddaa naa banaa jechuudha. Ogummaa kana uummata tokko tajaajiluuf baay'ee onnadheen jira. Silas ogummaa barsiisummaarra jira. Ammas itti fuufee ogummaa kana immoo dhaloota kana dhaalchisuudhaaf carraa kan jira jechuudha. Masqalee Tarfaa Keemoseen jedhama. Muummee herregaarraan eebbifame. Miira guddaatu natti dhaga'ame. Dandeettii koo beekumsa koo toon taanee waaqayyo isa guyyaa kana nagaan akkan ga'u na godheef gammachuu guddaaf galata guddaan galchaaf. Ani akka kootti guyyaa irraa eebbifamu kootti gammachuun natti dhaga'ame guddaa ta'etu jiru. Barattooti guyyaa irraa eebbifaman kun hojii mootummaa yookaan ani qacaramuun qaba jedhanii of abdatanii yookaan of gatanii taa'u toon taanee ogummaa baratan kanaan hawaasa isaanii tajaajilanii hojii mataa isaanii akka isaan uummataniif dhaamsa koon dhaamaaf. Today here on this stage we are celebrating the graduation ceremony for the 2025 graduating class. This graduation ceremony is unique as it incorporates graduates from large number of programs, different modalities, and graduates of different levels, PhD, specialty, master's, bachelor, and HDB. Accordingly, the University Senate has thoroughly examined and approved that the following prospective graduates who have fulfilled all the requirements for graduation: 1,710 bachelor, 223 masters, 22 specialties, 13 PhD. Actually, one was from Shambu campus. HD 102 HDP, total of 2,070 graduates are going to conduct this graduation ceremony. Dear graduates, on this graduation ceremony,
we come together to celebrate not just the end of your academic journey, but the beginning of the new chapter in your life. You, our graduates, have shown resilience, determination, and excellence through challenges both academic and personal. You remained focused. And today, you wear the cap and the gown, not just as a symbol of achievement, but as a sign of your transformation. Eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baay'ee gammadanii hundumti keessanii baay'ee gammadanii hundumti keessanii. Ifaatii ulfaataa jireenya taatamaa Ifaatii ulfaataa jireenya taatamaa hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii Fiira fi oolanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaati hayyuu baga gammadanii akkuma faakaakayyuu baga gammadanii eebbifamoon martuu baga gammadanii baga gammadanii. Gammadaa sirba gammachuun keessanii gammachuun keessanii. Eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baay'ee gammadanii hundumti keessanii baay'ee gammadanii hundumti keessanii. Ifaatii ulfaataa jireenya taatamaa Ifaatii ulfaataa jireenya taatamaa hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa eebbifamoon martuu ogeessa waadamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii Fiira fi oolanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaati hayyuu baga gammadanii akkuma faakaakayyuu baga gammadanii eebbifamoon martuu baga gammadanii baga gammadanii. Isin eebbifamoon beelaaf
gammachuun keessanii 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 gammachuun keessanii. Jaataa Tarreessaan jedhama. Muummee barnoota manaajimentiin abbaa geebaa ta'eera. Kanaaf immoo gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Namni kamiyyuu immoo haala yookaan kan kanaan dura dhaabbattoota himaataa garaagaraa muuxannoo irraa fudhatee barumsa fudhate sanaan immoo deeggaramee hojii uummatee carraa uuf danda'ee immoo namoota hedduu uf duuba hiriirsee ofiisaa intarpireener ta'uu danda'u carraa guddaa jira. Anillee kaayyoon kollee isa kanadha. Qobittaadhaan jedhama. Dipaartimentii irraa baradhe mudaata beesidha. Har'a gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Kan mana jenne galatoomaan jedha. Waaqa koos nan galateeffadha. Kutannoon qabu qofitti amanamummaadhaan kan ejjennoodhaan kan fudhee kee saba koo tajaajiluudhaaf. Kulanii Gaadisaan jedhama. Muummee akkaawuntiin keenya faayinaansii irraan eebbifame. Aarsaa ani waggoota afuriif kaffalaa ture. Akka kanaatiin firiisaa argachuu kootti baay'ee humna waliin gammadu. Kanaan booda eebbifame jedhee hojii mootummaa qofan eegu. Karaa mataa kootiin hojii mataa koo uummadhee itti fufuun barbaada. Uummata koos tajaajiluun barbaada. Dhaloota olaantummaa yaadaatti amanu yookaan critical thinkers, dhaloota sammuun duroomee fi yaada bal'aa qabu open mindedness, dhaloota haal dubbii beeku or having an effective communication fi dhaloota itti gaafatamummaa isaa beekee hawaasa keessa jiru keessatti tajaajiluu danda'u oomishuu keessatti itti gaafatamummaa isaa bahachaa tureera, ammas bahachaa jira. Kolleejjiin keenya umurii yeroo xiqqoo kana keessatti eebbifamtoota bara kanaa dabalatee walumaa galatti eebbifamtoota 4,000 isaa ol tahan sadarkaa baalaataa'oodhaan, sadarkaa digirii jalqabaadhaan, sadarkaa digirii lammaffaa yookaan maastarsiidhaan yeroo garaagaraatti kan eebbisiisuu danda'e. Milkaa'ina har'a gonfattan kun kan jalqabaa malee xumura akka hin taane beektaniif fuuldurattis iddoo fi hawaasa keessa jirtan biratti mallattoo cichoobinaa, mallattoo jabinaa fi ta'uudhaan ofii keessanis kolleejjii keessanis akka beeksiftan adaraa isinii jechuun barbaada. Sadarkaa tiibeetiin muummee barnoota faarmaasii, nursing, information technology or IT, database fi accounting and financeetiin sadarkaa digirii jalqabaatiin accounting and finance, economics fi managementiitiin sadarkaa digirii lammaffaatiin immoo masters of business administration fi masters of art and development management barattoota isaa yeroo shanaffaatiif barattoota sadarkaa tiibeetii fi sadarkaa digirii tokkoffaan barsiisaa ture. Waliigala barnoota barattoota 1,200 eebbaaf qaqqabsiisee jira. Gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baagatti keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii. Ifaaji ulfaataa jireenya gaadama. Ifaaji ulfaataa jireenya
jaatama hunda mo'atanii harratti geessanii hunda mo'atanii harratti geessanii eebbifamoo martuu ogeessa waadama eebbifamoo martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa baga gammadanii Fira fiyoonani baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaati hayyuu baga gammadanii akkuma akaakayyuu baga gammadanii eebbifamoo martuu baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii kankee karoomina riqichi beekumsa jira dubarsiisa galanni kennu seenaatu si boonsa seenaatu si boonsa. isin eebbifamoon beelaaf deemuu obsuun hawwii baadheera ijaan agartanii mee gammadaa sirba gammachuun keessanii gammachuun keessanii. eebbifamoon keenya baadatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii koongiraachuleeshin hundumti keessanii koongiraachuleeshin hundumti keessanii eebbifamoon keenya baadatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baada gammadanii hundumti keessanii baada gammadanii hundumti keessanii. Ifaaji ulfaataa jireenya taatama ifaaji ulfaataa jireenya taatama hunda mo'atanii harratti geessanii hunda mo'atanii harratti geessanii eebbifamoo martuu ogeessa waadama eebbifamoo martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Jilumaammoon jedhama dipaartimentii maanaajimentii irraa baay'ee gammadeera gammachuu guddaan natti dhaga'ama geepha kanallee badhaafamuu kootiin gammachuu guddaan natti dhaga'ama akka nama tokkotti jechuudha waaqayyo yoo jedhee waanan baradhe kanaan milkaa'ee ofillee gedderee maatii koollee jijjiiruu akka gara fuulduraatti maatii koollee jijjiiruun barbaada biyya koofillee qaalii ta'e uummata koo tajaajiluun barbaada jechuudha. Caalaa Kidaaneen jedhama. Dipaartimentii akkaawuntiin gandee faayinaansii irraati. Dandeettii kootuun taane dandeettii waaqayyo naa kenneeni sadarkaa kanarra ga'uu kootii fi baay'een itti gammada baay'ee itti booneen jira. Gara fuula duraatti immoo hojii mootummaa duwwaa eeguu otoo hin taane hojii hummadhee obboloota koo godanyoota koo illee itti affeeree yoon immoo isaaniif carraa hojii uumee wajjiniin hojii hojjechuun barbaadama. Elsaabetta Shooman jedhama. Muummee dipaartimentii ikoonomiksii irraan eebbifame. Miirri natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf yeroo jalqabaatiif kan hin gammade ammadha. Maatiin koo gammachuu koo kan arguu isaaniitti baay'een gammada. Anaafis guyyaa addaadha. Kana booddee ofii koodhaan akkan hojii hojjedhe kanatti kan hin baradhe kanatti akkan hojii uummadhe isaaniin gammachiisu abdii guddaan qaban. Eebbifamtoonni guyyaa irraa kolleejjii Afrikaa Beezaa Damee Naqqamtee irraa eebbifaman akka digiriitti muummee manaajimentii 316, akkaawuntiin ganda faayinaansii 138, ikoonomiksiidhaan 49, sadarkaa tiiveetiidhaan weeb development daatabees administreeshin 31, akkaawuntiin ganda faayinaansiin 30, waliigalaa eebbifamtoota 664 eebbisuusaa gammachuu guddaatti dhagahama. Eebbifamtoonni kolleejjii Afrikaa Beezaa Damee Naqqamtee irraa guyyaa har'aa eebbifamtan hunduu adeemsa fuuldura keessan jiru yaadachaa milkaa'ina fuuldura keessan jiru arguudhaaf barachuun keessan of jijjiiruu maatii keessan jijjiiruuf lammii keessan jijjiiruuf guddina biyyaaf jaalala biyyaaf qooda qabaachuuf gumaachuun waan ta'eef nama mul'ata qabu Waaqayyo isin haa taasisu. Akkuma beeknu barnoonni falaasama yaada ofii ittiin bilcheessan rakkina hiyyummaa doofummaa ittiin mo'atan tooftaa jiruuf jireenya ofii ittiin jijjiiran keessaa isa tokko meeshaadha jechuun ni danda'ama. Kanaaf
eebbifamtoonni guyyaa irraa carraa argattanii waggoota 4f dhamaatii adda addaa keessa dabartanii barnoota keessan digirii barnoota keessan akkasuma diploomaa barachaa turtan bu'aa bayii keessa dabartan irraa muuxannoo jireenyaa qooddatan irraa barumsa argachuudhaan caalmaatti immoo biyya kanaafis maatii keessaniifis bu'aa taatanii argamuudhaaf waan barattan gara jiruuf jireenyaatti jijjiiruudhaan qormaata kana booda isin mudatu ogummaa fi tooftaa lolaa barnoota keessatti meeshaa gootanii hidhattan fayyadamuudhaan jireenya keessan jijjiiruudhaaf qophii akka taatan ergaa kiyyaa isinii dabarsaa warra eebbisiiftaniin baga gammaddan isiniin jechuun barbaada warra eebbifamtaniif immoo carraa gaarii Congratulations, hundumti keessani. Congratulations, hundumti keessani. Eebbifamoon keenya baagatti keessani. Guyyaan har'aa kuni gammachuu keessani. Baaga gammadanii hundumti keessani. Baaga gammadanii hundumti keessani. Ifati ulfata jireenya taatama. Ifati ulfata jireenya taatama. Hunda mo'atanii har'atti geessanii. Hunda mo'atanii har'atti geessanii. Eebbifamoon martuu ogeessa waadama. Eebbifamoon martuu ogeessa waadama. Abdii eegareeti biyyaaf amanama. Abdii eegareeti biyyaaf amanama. Baga gammadanii fiira fi oolanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaati hayyuu baga gammadanii akkoo fakkaakayyuu baga gammadanii eebbifamoo martuu baga gammadanii baga gammadanii. Gammachuu keessanii gammachuu keessanii. Eebbifamoon keenya baagatti keessanii. Guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii. Congratulations, hundumti keessanii. Congratulations, hundumti keessanii. Eebbifamoon keenya baagatti keessanii. Guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii. Baga gammadanii hundumti keessanii. Baga gammadanii hundumti keessanii. Ifati ulfata jireenya taatama. Ifati ulfata jireenya taatama. Hunda mo'atanii har'atti geessanii. Hunda mo'atanii har'atti geessanii. Eebbifamoon martuu ogeessa waadama. Eebbifamoon martuu ogeessa waadama. Abdii eegareeti biyyaaf amanama. Abdii eegareeti biyyaaf amanama. Baga gammadanii fiira fi oolanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaati hayyuu baga gammadanii akkoo fakkaakayyuu baga gammadanii eebbifamoo martuu baga gammadanii baga gammadanii.
beelaaf dheebuu obsuun hawwii baala dheeraa ijaan agartanii mee gammadaa sirbaa gammachuun keessanii 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 gammachuun keessanii. Gaaddisee Fayyaraan jedhama. Kanan irraa eebbifame dipaartimentii faarmaasiidha. Badhaafamuu kootti guddaan gammadeera. Dhugaa dubbachuuf baay'ee natti toleera. Maatiin koo maatii qonnaan bulaadha. Garuu carraa kan akkan ga'uuf akkan akkasitti baradhuuf haalota baay'ee naa mijeessuudhaan ulfina kanaan akkan ga'u na godhani waaqaa gaditti. Kanaaf guddaan isaan galateeffadha. Hundumaa caalaa immoo waaqayyo sana gargaare karaa hundumaa akkasittiin akka milkaa'u na godhe. Waaqayyoon guddaan galateeffadha ulfinni kun hundumtu sumaafidhaan jira. Akkuma beekamu har'a waadaa galleera. Kanaaf anis akkuma waadaa galee kanatti barnootaan baradhe kana ogummaan fudhadhe kana itti hojjechuudhaan uummata koo tajaajiluudhaaf akkuma waadaa galetti uummata koo nan tajaajila. Kanaaf akkuma waadaa galee uummata koo tajaajiluuf qophiidha jechuudha ogummaan fudhadhe kana. Barataa Lammii Argaachoo Fedhaan jedhama. Muummee Kiliinikaal Narsiingii irratti. Baay'ee waaqayyoon nan galateeffadha. Gammachuu guddaatu natti dhaga'amaa jira. Kallattiin haa danda'amu hundumaa waan humni koo danda'een beekumsaaf ogummaa kootiin uummata koo rakkoo fayyaa isa mudatu keessaa deeggaree gara fayyaa qabuleessa kan inni ta'u deeggaruutti natti tola. Wantoota fariidha. Kolleejjii beekaa saayinsii fayyaa Naqamtee irraan eebbifame. Guyyaarraa eebba koodha. Gammachuu guddaa natti dhaga'ama. Ogummaa fudhadhee bahee kanaan immoo uummata koo mursinnaa tokko malee tajaajiluun barbaada. Kabajamtoota eebbifamtootaa fi maatii eebbifamtootaa irra deebi'ee baga gammaddan isiniin jedha. Congratulations. Kolleejjiin saayinsii fayyaa beekaa bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irra deebiin bifa haaraan yeroo hundeeffamu dheebuu barnoota Oromiyaa lixaa keessa jiru fi addumaan immoo dhimmoota rakkoo fayyaa hawaasa keenyaa ta'an hanga danda'e fooyyessuuf xiiqii fi kutannoo hawaasa fayya buleessa horachuu jedhu giddu galeeffateeti. Waggoottan darban walumaa gala leenjifamtoota 2230 ol gosa leenjii fayyaa qofaan leenjisuun madaallii ga'umsa ogummaa parsantii 90 ol milkeessuun hawaasaaf kan gumaache yoo ta'u guyyaa har'aa kanas eebbifamtoota faarmaasii 350 fi eebbifamtoota kiliinikaal narsiingii 150 walumaa gala bara kana eebbifamtoota 530 sadarkaa leebil 4 yoo eebbisnu gammachuun keenya guddaadha. Kolleejiin fayyaa saayinsii fayyaa beekaa eebuu barnoota fayyaa Oromiyaa lixaa jiru hanga tokko fooyyessuu fi mootummaa duwwaan waan hundumaa bakkaan ga'uu ijaan dandeenyeef qaamni dhuunfaas irratti hirmaatee kolleejii adda addaa banuudhaan barattoota kana leenjisee baasuudhaan hojiitti akka bobbaasu karaa mootummaas fedhii waan jiruuf kolleejiin kun banamuu danda'e jechuudha. Haaluma kanaan kolleejiin jalqaba irratti barattoota gosa barnootaa neersii fi gosa barnootaa faarmaasii barsiisuu eegale. Kolleejichi humna akka Wallaggaa Arfaniittis ta'ee lixa kanarratti barattoota simatee barsiisuudhaan gahee isaa baateera. Ammas baachaa jira. Ogeessota kolleejii kanarra eebbifaman yeroo ammaa kana dhaabbilee fayyaa dhuunfaas ta'ee dhaabbilee fayyaa mootummaa keessatti ga'umsaan tajaajila kennaa jiru. Kanaafuu kolleejiin kun waan isarraa barbaadamu baachaa jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Guyyaan irraa guyyaa akka salphaatti dhufetti akka hin taane hundumtuu kan beeku. Beeluu hedduun tureera, dheebuunis tureera, rakkoowwan garaagaraa kan turan yommuu ta'an miixuu garaagaraa keessatti guyyaa irraa eeggachaa warri turtan baga nagaan as geessan guyyaa eebba keessanii guyyaa addaa kana baga nagaan argatan baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada. Biyya keenyaaf immoo isin
hinquu yookiis meetii guddaa ta'uu keessan hubattanii ogummaa ittiin saba keessan tajaajiluuf bara kana leenjitanii xumurtanii guyyaa har'aatti eebbifamuu saba keessaniif keessummoota kana duratti yommuu dhiyaattanii kakuu galtan ogummaan baradheen ofan tajaajilaa itoo hin taane saba koon tajaajila biyya koon tajaajila isanatti rakkatee araaxa fuudhee lafa gurguree mana gurguree sangaa waanjoo yookiin qambarrii keessaa baasee gurguree gaangee irraa bu'ee koorichaa fannisee okolee gogsee siin isa jiise kana saba kee haadha kee abbaa kee osoo hin dagatin qarshiin osoo hin gowwoomin shaqaxa gara biraa osoo hin barbaadin lammii keetiif tajaajila ga'umsa qabu fayyummaa saba keetii fayyummaa obboloota keenyaa eeguu akka dandeessan gabanumaan adaraan isin jechuu gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baagatti keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii. Ifati ulfata jireenya daatama Ifati ulfata jireenya daatama hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadama eebbifamoon martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanama abdii eegareeti biyyaaf amanama. Guutuu Gamulaan jedhama. Muummee faarmaasiitiin inni eebbifame. Qabxii kan inni 3.7 akkaataa ittiin milkaa'uu danda'e tokko dubbisuudha. Yeroo barsiisaan barsiisu hordofuudhaani wantoota garaagaraa onlaayinii irra jiranis barnoota keenya wajjin wantoota wal qabatu hedduusaa hordofuudhaani sadarkaa kana gahuu danda'eeran jedha. Ogummaan baradhe kanaani hawaasa koo karaa sirrii ta'e tajaajiluun barbaada. Sana duwwaas utuu hin taane barnooti anamma baradhe kun sadarkaa jalqabaati. Itti fufee waan guddaadhaan ogummaa koo itti dabaluudhaani muuxannoo haaraadhaani dandeettii koo cimsee uummata koo tajaajiluun barbaada. Magartuu Sanbataan jedhama. Dipaartimentii nersiingii uummata koo tajaajiluudhaaf baay'een qophaa'ee jiranii seeraan tajaajilee akka namni dhukkubarraa fayyee gaafa namni dhukkubarraa fayyu nan gammada waan ta'eef. Ani gama kootiin qopheen qabu qophee uummata koo ija tokkoon ilaaluun tajaajiluu fi ogummaan baradhee kanaan immoo uummata koo seeraan geggeessuu nan barbaada. Gara mataa kootti deebi'ee hojii mataa koo uummadhee ofii korra darbeellee maatii korra darbeellee biyya koo nama haadhaaf abbaan qabne tajaajiluudhaaf nan yaada. Zaawunyaan jedhama. Diinii kolleejjii Sabaansiiti. Barattoota muummee sadiidhaan bara kana kan eebbifne muummee faarmaasii, narsiingii, akkaawuntiingiidha. Walumaa gala barattoota 421 dhiira 220 fi dubara 201 kan eebbisne jechuudha bara kana walumaa gala. Leenjifamtoonnis kun tarkaanfii jalqabaati. Eebbi keessan guyyaa har'aa isa xumuraa miti. Isa jalqabaati. Namni har'a ejjennaa isaa yoo cimsate tarkaanfii isaa yoo ariifachiise isa guddaa kanaa olii bira ga'uu danda'a waan ta'eef fuuluma kanaan barnoonni dhuman qabu ogummaan
isin amma ittiin leenjifamtanii xumurtan kun kan biyya keessan ittiin tajaajiltan malee kan biyya keessan gadadoo keessatti dhiiftan akka hin taane gamanumaan isin hubachiisuun barbaade. Ogummaa keessaniin saba keessan cina lammii keessan cina dhaabbachuun dirqama ogummaatu isin gaafachiisa. Kanan gootan taatanii ennaan yoo namni isin dhiise Rabbi isin hin dhiisu. Eebbifamoon keenya baala keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baala keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baala gammadanii hundumti keessanii baala gammadanii hundumti keessanii. Ifati ulfata jireenya daatama Ifati ulfata jireenya daatama hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadama eebbifamoon martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanama abdii eegareeti biyyaaf amanama. Baga gammadanii Fiira fi oolanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaati hayyuu baga gammadanii akkuma akaakayyuu baga gammadanii eebbifamoon martuu baga gammadanii baga gammadanii. Gammachuu keessanii gammachuu keessanii. Eebbifamoon keenya baala keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baala keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baga gammadanii hundumti keessanii baga gammadanii hundumti keessanii. Ifati ulfata jireenya daatama Ifati ulfata jireenya daatama hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadama eebbifamoon martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanama abdii eegareeti biyyaaf amanama. Baga gammadanii Fiira fi oolanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaati hayyuu baga gammadanii akkuma akaakayyuu baga gammadanii eebbifamoon martuu baga gammadanii baga gammadanii. Seenaa
Daani'eliin jedhama. Muummeen irraa eebbifame Web Development and Database Administration. Qabxiin an fide 37dha. Akkaataan itti fide immoo yeroo boqonnaa kun dubbisaa barsiisonni keenyas deeggarsa garaagaraa nu godhu mana barumsaatti meeshaalee barbaachisan jiru waan ta'eef haala gaariidhaan barannaa gara fuulduraatti waaqayyo carraa naa laate barumsa koo guddifadhee uummata kootii fi carraa hojii nan uuma jedhee yaadaan. Nugusaa Faayisaan jedhama. Muummee Dipaartimentii Narsii irraati. Badhaasa kanarratti dhugumaan gammachuun guddaan natti dhaga'ameera. Fooriidha. Yoo waaqayyo na gargaare hojii uumee ani dhimma hojii dhuunfaa kootii hojjechuun barbaada. Har'a badhaasa kan argadheera dheera fuuldurarra hin jiru jechaadha. Akka ani gara fuulduraatti kaka'uuf na godhe malee jechaadha badhaasni. Galataa Galaanaa Wayyeessaan jedhama. Guyyaa har'aa kana argachuu koof baay'ee tokko nan gammada. Kanarraan illee guyyaa eebbaa argachuu koo dabalataan immoo badhaasa itti dadhabbii koo waggaa amma kanaatii fi badhaasa akkasii argachuu koof baay'ee nan gammada. Maatii koottis nan gammada warra natti dadhabaniini. Akkasuma immoo gara fuula duraatti immoo wanta ani hojjechuu barbaadu yoo jaalala waaqayyoo ta'e hojii mataa kootii qofaatti baafadhee hojjedhee jaalala waaqayyoo ta'e ittiin jiraachuu nan barbaada. Kolleejjiin Teknooloojii Girees hojii baruu barsiisuu keessatti rakkoowwan hanqina qulqullina barnootaa leenjiif teknooloojiin mul'atu akka lixa Oromiyaatti darbees akka biyyaatti mul'atan furuuf ambaasaadara qulqullinaa yookaan ambaasaadara of kwaaliti jedhee mootoo qabatee gara dhalootaatti as baheera. Kolleejjiin keenya fedhii gabaa hojii irratti hundaa'uun barnootaaf leenjii teeknikaaf ogummaa qulqullinaaf ga'umsa qabu kennuun dhaloota beekumsa irratti hundaa'e oomishuu fi beekumsa kolleejjii argate amanamummaan hawaasa isaa akka tajaajiluu fi hojii mataa isaa uummatee dinagdee maatii isaa fi hawaasa isaa akka jijjiiru gochuudha. Bara kanatti barattoota sadarkaa dippiloomaan barnoota isaanii xumuran dhiira 235 dubara 215 walitti 450 ta'uu isaanii ibsaa. Barattoota guyyaa har'aa eebbifaman hundaan baga gammaddan baga guyyaa eebba keessanii siin ga'e baga gammaddan congratulation. Kolleejjiin keenya hirmaannaa hawaasaa keessatti barattoota osoo barachuuf fedhii qabanii fi dandeettii qabanii saba maatii isaanii harka qalleessa ta'aniif barachuu hin dandeenye barattoota 57 kan ta'an simatee kaffaltii malee bilisaan barsiisaa jira. Eebbifamtoota kana keessaa namoota qaxalee ta'aniif fedhii qaxaramuu qabaniif industiriiwwan magaalaa Finfinnee keessa fi hawaasa jiran wajjin walitti hidhaminsa gabaa gochuun humna nama baratee ogummaa garaagaraa irratti leenji'anii fi nama 18tiif carraa hojii akka kennaniif waliigaltee goonee jirra. Eebbifamtoonni guyyaa har'aa eebbifamtan carraa qabeessota. Kolleejjiin Teknooloojii Girees kolleejjii dhalootaaf hundaa'e. Kolleejjii dhaloota deeggaru. Kolleejjii dhaloota waan gaarii qabsiisu. Kolleejjii dhaloota waan gaarii biraan ga'uuf carraaqii guddaa gochaa ture. Gaa'omaniis hojiitti kan bobba'an. Hojiitti bobba'aniis fakkeenyummaa guddaa warra qabaatan akka taatan asumaan hawwii koo fi fedhii koo guddaa isinii dabarsa. Biyya keenya keessatti ofii keessaniitiif carraa uummachuudhaaf ogummaan kun kan harka nama xaxee yookaan sammuu nama xaxee teessisu miti. Kanaafiyyuu leenjifamtoonni guyyaa har'aa leenjii kana xumurtan ogummaa barattan kanaan maatii keessan ofii keessan biyya keessan akka tajaajiltaniif dhaamsa keenya dabarsinaa.
keenya baagatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baagatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii. Ifaatii ulfaataa jireenya taatama Ifaatii ulfaataa jireenya taatama hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadama eebbifamoon martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii Fira fiyoonanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaati hayyuu baga gammadanii akkuma akaakayyuun baga gammadanii eebbifamoon martuu baga gammadanii baga gammadanii. Gammadaa sirba gammachuun keessanii gammachuun keessanii. Eebbifamoon keenya baagatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii eebbifamoon keenya baagatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii baaga gammadanii hundumti keessanii. Ifaatii ulfaataa jireenya taatama Ifaatii ulfaataa jireenya taatama hunda mo'atanii har'atti geessanii hunda mo'atanii har'atti geessanii eebbifamoon martuu ogeessa waadama eebbifamoon martuu ogeessa waadama abdii eegareeti biyyaaf amanamaa abdii eegareeti biyyaaf amanamaa. Baga gammadanii Fira fiyoonanii baga gammadanii namni keessa oolaa baga gammadanii baga gammadanii baga gammadanii beektotaati hayyuu baga gammadanii akkuma akaakayyuun baga gammadanii eebbifamoon martuu baga gammadanii baga gammadanii. Barataa Obsaa Fiqiruun jedhama. Muummee fayyaa beelladaarraa jechuudha. Guyyaa irraa gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ogummaan argadhe kana ogummaa koo kan ofiif duwwaatu hin taane jalqabaa ana fayyada, lammaffaa maatii koo fayyada, sadaffaa maatii walitti dhufe biyya akkuma ta'u maatii koo ergan fayyade naannoo koo ollaa koo ogummaa koo kanaan tajaajiluun barbaada. Fayyaa beellada keenyaa eeguu jechuun fayyaa hawaasaa eeguu jechuudha waan ta'eedhaafi akkas jechuun barbaada. Ogummaa koo kanaan hawaasa bal'aa akkasuma addunyaallee gargaaruun barbaada jechuudha. Dalisee Taarreqeenyi Neggasaan jedhama. Muummeen irraa eebbifame narsiidha. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Badhaasni koo kuni badhaasa addaa ta'e gammachuun guyyaa har'aanaa fi gammachuu addaadha jechuudha. Bifa walqixxummaa ta'een beekumsaan qabu uummata koof qoodu ija walqixa ta'een uummata koo ilaalu dhiigaan osoo hin qoodin firaaf lammiin osoo hin qoodin nama hundumaa ija tokkoon ilaalle tajaajila irraa eegamu uummata koof kennudha. Saamu'eel Dhiinsaa Birraatuun jedhama.
muummee irraa baradhu farmaasii yeroo kootti kennee aarsaa godhee baay'een dubbisaa ture badhaasa kana argachuu kootti immoo baay'een gammadaa jira. Asii fixee gaafan ba'u hojii dhuunfaa kootii uummadhee uummata koo tajaajiluun barbaadaa jira. Fiqiruu Dhaabaa jedhama. Aanaan irraa dhufee aanaa ga'uu qeebbeeti. Mucaa koo eebbisiifachuudhaa fi guyyaarraa argamuu kootti guddaan gammadaa jechuudha. Nan jajjabeessaa yoo humna dhabee naannaa qotee bulaa ta'e iyyuu waan ittiin gargaaru yaraa yoo ta'e iyyuu jabaadhuun jedhaanii innis kana hubatee fudhatee jajjabaachuudhaan gara sadarkaa kanaa irratti ga'uunsaa aannan dinqifadhaa guddaan gammadaanii isattis waaqayyo isaa eebbisuun jedhaa. Nan gammadeeras. Dooktar Dhugaasaa Hirphaa Nagawoon jedhama. Diinii kolleejjii Great Green Valley kanaati. Barattoota 461 muummeewwan 5 irratti eebbisiisne guyyaarra. Muummee fayyaa horii irratti barattoota 276. Muummee narsii irrattis akkasuma barattoota 260 barattoota 65 akkas. Faarmaasii irratti barattoota 90. Daata beezii irratti barattoota 13, akkaawuntiin irratti barattoota 15 kan ta'an olitti barattoota 461 har'a eebbaaf ga'oomsine. Saba kana ogummaa barataniin akka tajaajilanii dhaamsan qabaa fi itti dabalataan immoo dhaabbatanii mootummaa eeggatanii yeroo akkasii mootummaan naa qacaroo mootummaan kan hundumaa qacaree waan hin dandeenyeef ogummaan kun ogummaa banaa hojjechiisuu waan danda'uuf dhaqanii hojii akka uummatan dhaamsan dhaamaa fi. Great Green Valley kolleejjiin kun kolleejjii haaraa kolleejjii bicaadha. Garuu fast growing yeroo jalqabaatiif baachii jalqabaa ijoollee hangafa bicaa hangafa eebbisiisaa jira. Baay'ee gammanneerraa egaan filannoo ta'ee amma yeroo kana dhaloonni yuunivarsiitii utuu barataa jiranii kolleejjii barataa wal duukaa digirii 2 maastersii 2 barataa jiru. Kana ga'uu keenyaaf baay'ee waaqayyoon galateeffannaa. Beekumsa qabdan kanarratti beekumsa biraa ogummaa biraa leenji'aa. Nageenya biyya keessaniif nageenya naannoo keessaniif wabii ta'a. Amala gaarii godhattanii akka jiraattaniif akka hojjettaniif har'a qabannoo yookaan jalqabbii isin jalqabdan kun isiniif ifa xiqqoo yookaan biqiltuu reefuu jalqabdudha jechuun hin danda'ama jechuudha. Karaa mootummaas haa ta'u ofii keessan tattaafattanii carraa jirutti fayyadamtanii abbaa qabeenyaa ta'uuf hojii garaa garaa hojjechuuf kan dhuunfaas haa ta'u banatee hojjechuuf carraa keessan milkeeffachuu qabdu jechuudha.